Akkas jedhee tureem barreessaan addunyaa keenyaa namni tokko gammachuu guutuu qabaa jechuudhaaf Mesii qabaachuu qabaa jedheem. Liyoonel Andres Mesiin waxabajji 24 1987 Arjentiinaa keessatti dhalate. Magaalaan dhaloota isaa Roozaariyoon yoo ta'u bakka dhaloota qabsaa bilisummaa beekamaa Arjentiinaa Che Guevaraati. Liyoonel Mesiin maatii galii xiqqaa qaban keessatti dhalatee guddate. Abbaan Mesii hojjetaa warshaa sibiilaa fi leenjisaa kilaba kubbaa miilaa gandaa yoo ta'u haati isaa immoo qulqulleessituu turte. Mesiin gara Ispeen imaluun carraa kilaba Baarseloonaa keessatti mul'achuu kan argate gargaarsa fira dhiyoo maatii isaa Kaataalooniyaa jiraataniin ture. Liyoonel Mesiin kontiraata isaa jalqabaa kilaba Baarseloonaa kanaaf chaartii sooftii irratti mallatteesse. Gaafa guyyaa 14 2002 Daayirktera ispoortii kilaba Baarseloonaa Charles Rizaarchiin ture. Daayirkterri ispoortii kun maaliif akkas gootan yeroo jedhamanii gaafatamanitti waraqaa taphatichaa mallatteessisan eeguu akka hin dandeenye dubbatanii turani. Mesiin yeroo jalqabaatiif umurii isaa waggaa 11 hanqina hormoonii guddinaa qabaachuun isaa kan mirkanaa'e yommuu ta'u taphataan kun dheerinni umurii isaa wajjin wal simu qabaachuuf jecha hordoffii fayyaa waggaa 3 yeroo taasisutti ture. Baasii guutuu hordoffii fayyaa isaa kan taasisaa tures ammoo kilaba Baarseloonaa waggaa ta'u Mesiin yeroo ammaa meetira 1.70 dheerata. Yeroo Mesiin guddatee ganna 15 turetti Arseen Wenger, Seek Faabrigaasii fi Jeeraard Piikee waliin ta'uun garee dargaggoota Arsenaaliif mallatteessisuu fi carraaqii cimaa taasisanii turuunis taphatichi garuu Baarseloonaa irraa adda ba'uu waan hin barbaanneef carraaqiin kun hin milkaa'in hafe. Taateen kun ammoo jireenya kubbaa miilaa Mesiidhaa keessatti gaabbii guddaa akka ta'u leenjisaan kun dubbateera. Roonaaldinoo kochoon hiriyoota isaa Profeeshinaalaan guddummaa Mesiidhaan dursanii hubatan keessaa tokko yoo ta'u yeroo yaalii jalqabaatiif Mesiin Baarseloonaa irratti taphatee turetti Roonaaldinoon taphatichi urjii kubbaa miilaa guddaa akka ta'u hiriyoota isaatti himaa akka turetu seeneffama. Mesii fi Roonaaldinoon michummaa cimaa hanga aduu guyyaa har'aatti itti fufee jiru wajjin qabu. Goolii jalqabaa Mesiin Roonaaldinoo fi galchii Roonaaldinootu haala mijeessee fi ture. Mesiin bara 2008 Roonaaldinoon kilabicha gadhiisee ba'uusaa hordofuudhaaf ture kan Baarseloonaa keessatti maaliyaa lakkoomsa 10 uffachuun eegale. Mesiin yeroo jalqabaatiif raajii yookaan atirikii kan hojjete isaa bitootessa 10 bara 2007 tapha El Clasico irratti yommuu ta'u taphataan kun goolii 3 galchuun tapha Real Madrid dursaa turus gareen isaa Baarseloonaan qixa akka ba'uuf gargaareeti jira. Mesiin umurii isaa waggaa 24tti goolii hedduu galchuudhaan Baarseloonaa keessatti taphataa urjii galchii olaanaa qabu kan yeroo hundaa ta'uu danda'e kan jiru yoo ta'u taphataan kun bara 2012tti waggoota 57f goolii 253 galchuun riikardii guddaa kan qabamee ture cabsuu fi riikardii haaraa galmeessisuu danda'eera. Riikardii addunyaa waggaa tokko keessatti goolii hedduu galchuunis Liyoonel Mesiin qabamee jira. Mesiin bara 2012 La Liga Champions League Copa del Rey fi waancaa Super Cup Spain irratti waggaa tokko keessatti goolii 86 lakkoomsisuun riikardii duraanii bara 1972 Gerdi Muulerin taphataa goolii 85 galchee turen qabamee ture cabsuun riikardii haaraa galmeessisuu danda'eera. Mesiin taphataa kubbaa miilaa idil addunyaa kan ta'e jalqaba irratti hirmaatee ture sekondii 47 qofaa dirree keessa kan ture yoo ta'u bara 2005 tapha Arjentiinaa Angaarii waliin taasifteen Mesiin taphataa lammii Angaarii Vilmos Banzagaa jedhamu irratti balleessaa raawwateen kaardii diimaan dirree keessaa ba'uudhaan tapha kubbaa miilaa idil addunyaa yeroo duraatiif irratti hirmaate jirurraa sekondii 47 qofaatti dirree keessaa ba'ee
ture. Mesiin tapha waancaa addunyaa irratti yeroo jalqabaatiif bara 2006 Arjentiinaa waliin kan taasise yeroo ta'u Mesiin yeroo kanatti umuriin isaa waggaa 18 fi ji'a 11 fi guyyaa 23 ta'uun isaatiin Mesiin taphataa Arjentiinaa dargaggeessa umurii qacalee biyya isaatiif taphate ta'uu dandeeti jira. Dorgommii waancaa addunyaa lama kan bara 2012 fi kan bara 2022 irratti Mesiin taphataa tokkicha seenaa tapha waancaa addunyaa keessatti baalaandoorii injifate ta'uu dandeera. Waancaan addunyaa bara 2022 irratti goolii 7 kan galchee ture dabalatee waliigalatti waancaa addunyaa irratti galchiiwwan 13 galchuu dandeera. Kanaanis ammoo Mesiin dorgommii kanarratti Arjentiinaa keessatti tapha goolii olaanaa galche ta'uu dandeera. Mesiin yeroo jalqabaatiif 2010 tapha Arjentiinaa fi Giriik waancaa addunyaa Afrikaa kibbaatti adeemsifame irratti garee biyyoolessaa Arjentiinaa keessatti ga'ee dursee garee kennameefii kan ture yoo ta'u Mesiin bara 2011tti guutummaan guutuutti dursaa garee biyyoolessaa Arjentiinaa ta'ee ture. Mesiin riikardii addunyaa baalaandoorii 8 injifachuun taphataa riikordii qabatee jiruu fi waggoota 4 walitti aansuun bara 2009 hanga 2012 taphataa badhaasa kabajaa olaanaa qabu kan fudhatee eeggaa tureen booda bara 2015, 2019, 2021 fi 2023 badhaasa kana taphataa injifachuun kabaja sadarkaa olaanaa injifachuu dandeedha. Mesiin bara 2009tti yeroo jalqabaatiif badhaasa taphataa cimaa FIFA injifachuu danda'ee jirudha. Jireenya kubbaa miilaa isaa keessatti warri isa beekan Mesiin uumamaan callisaa waan ta'eef baay'ee dhaggeeffachuu fi xiqqoo dubbachuu akka jaallatu dubbatu. Lionel Andres Mesiin garee biyyoolessaa Spain akka taphatu irra deddeebiitiin gaafatamee ture. Garuu didee urjiin kubbaa miilaa kan Spainiif taphachuu dhiisee biyya dhaloota isaa Arjentiinaa kan umurii isaa waggaa 13 dhiisee deeme taphachuun filate. Urjiin kubbaa miilaa umurii ganna 36 qabu kun lammummaa biyyoota lama taphachuu kan danda'u yoo ta'u Mesiin lammummaa Arjentiinaaf Spain qaba. Haa malee garuu irra deebiitiin gaafatamus Mesiin Arjentiinaaf taphachuu eegale. Lionel Mesiin hojii tola ooltummaa hedduu irratti taphataa hirmaachuu fi taphataa ambaasaaddira tajaajila olaanaa UNICEF ta'uu danda'e. Akkasumas Mesiin bara 2007 taphataa dhaabbataa Lionel Messi jedhamu kan barnootaa fi fayyaa daa'immanii irratti hojjetu hundeessuu danda'eera. Fakkii yookaan bocni Lionel Messi jalqabaa qaama isaa irratti tumate kan haadha isaatii bara 2021 taphaticha fuula haadha isaa Silihaanii dugda isaa irratti taasifachuun kan tumatee fi ilma isaa Tiago harka isaa lamaan irratti akkasumas maqaa mucaa isaa miila bitaa isaa irratti fi akka mirgaa isaa irratti immoo Lionel Messiin fakkii Iyesuus Kiristoos gonfoo mootii kan bocate ture yoo ta'u ija haadha warraa isaa Antonella ammoo Messiin harka mirgaa isaa irratti taphataa suura fakkii godhachuun tumatee jira. Egaan seenaan Messii dubbatamee hin xumuramu. Garuu kanarraaf qabannee dhufne kanumarratti goolamna. Waan nu faana taataniif guddaa galatooma. Yeroo biraa bal'inaan qabannee isiniif dhiyaanna.